akkam jirtu daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan gaggabaaboo kanneen dhiyeessuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet ganda Rukeechaa Boqqorree keessatti sabboonaan ilma Oromoo agaazii tokko ajjeese tokko immoo madeessuu isaa maddeen keenya himanii jiru. Namni kun jalaa miliqanii baanis haadha warraa isaaniidha shakkii jedhuun dubartii tokko rasaasaan yommuu rukkutan kan biroo tokko immoo mana hidhaatti sarbaa jiraachuu isaanii jiraattonni dubbatanii. Haaluma wal fakkaatuun achuma magaalaa Doonitti loltoonni agaazii sanbata darbe dargaggoo Abbittii Dachaasaa ajjeesuun duratti obbolaawwan isaa lama ukkaamsanii fudhachuunis himame. Yeroo ammaa kana guutummaan aanaa Booseet dirree waraanaa fakkaattee akka jirtus jiraattonni himaatti jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaatti bakka bu'aa abbootii gadaa Oromiyaa obbo Tashoomee Kaftii Maar loltoota agaaziitiin qabamanii ukkaanfamuun himame. Sababa isaan itti ukkaanfamanii dhumaatii ayyaana irreechaa ifatti mormuu isaanii waliin wal qabatee ta'uunis ibsamee jira. Isaan malees namoonni 300 ol hidhamuu jiraattonni dubbatanii. Walgayii qondaaltonni Oppiidiyoo godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti humnoota waraana wayyaaneetti dhimma ba'uun dirqamaan uummata magaalaa Incinnii walitti qaban irratti nuyis gaaffii qabna jechuun jiraattonni magaalaa Mugar mormii kaasuudhaan walgayicha seenuudhaan gaaffiiwwan jajjaboo gaafachuun isaanii himame. Hanga dargaggoota keenya mana hidhaa keessaa gadi lakkistanitti gaaffii fi mormii keenya itti fufna jechuun gootummaan qondaaltota kanneenitti dubbachuu isaanis hirmaataan waltajjii kanaa dubbateera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu keessatti labsii yeroo muddamaa waliin wal qabatee humnoonni waraana wayyaanee lammiilee nagaa akka bineensa bosonaatti adamsaa fi hidhaa jiraachuu isaanii qeerroon aanaa kana irraa dubbisne OMN'tti himee jira. Humnoonni waraanaa naannoo kana buufatanii jiranis manneen jiraattotaa sakatta'aatti akka jiranis namni kun himeera. Godina Arsii aanaa Muunessaa gandoota garaagaraa keessaa namoonni 50 ol qabamanii turan guyyaa har'aa gara mooraa leenjii waraana xollaayitti fudhatamuu jiraattonni dubbatanii. Namoonni hangi tokko ammayyuu waajjira buufata poolisii magaalaa Qarsaa keessatti rakkataa yommuu jiran namoota hidhuun ammas jabinaan itti fufee jiraachuun dubbatame. Ayyeen daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma booda oduu bal'inaan hanga walitti deebinuutti turtii gaarii isiniif hawwina. Hawaasa Oromoo Kaanaadaa magaalaa Kaalgaarii Albertaa fi naannawaa ishee jiraattan mara waldaan dargaggoota Oromoo Kaalgaarii fi koreen deeggarsa uummataa OMN deeggarsa waldaa hawaasa Oromoo Kaalgaariitiin magaalaa Kaalgaarii Albertaatti 9 bara 2016 waaree booda sa'a lamarraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti marii uummataa qopheessanii kabajaan isin affeeraniiru. Teessoon Raamadaa Plaazaa 351526 Street NE Kaalgaarii Albertaa Kaanaadaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa quunnamuu dandeessu. Sagantaa tumsa OMN fi marii uummataa kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN obbo Jawaar Mohammadii fi Dr. Obsaa Hassan kallattiin kan hirmaatan ta'uunis beekameera. Kana malees hawaasni Oromoo magaalota Brooks, Edmonton, Kaalgaarii, Fort McMurray, Grand Prairie, Lethbridge, Red Deer, Regina fi Saskatoon keessa jiraattan akka qoodarraa fudhattan addatti affeeramtaniittu. Maarree kottaa haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti waloon mari'ataa miidiyaa walabaa OMN tumsaa koree qindeessituu sagantichaa Kaalgaarii Albertaa Kaanaadaa. warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna.
haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 219532 Sweden 08-403-03194 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03-057 Australia 02-80-72 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. isaa lama ukkaamsanii fudhachuunis himame. Yeroo ammaa kana guutummaan aanaa Booseet dirree waraanaa fakkaattee akka jirtus jiraattonni himaatti jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaatti bakka bu'aa abbootii gadaa Oromiyaa obbo Tashoomee Kaftii Maar loltoota agaaziitiin qabamanii ukkaanfamuun himame. Sababa isaan itti ukkaanfaman dhumaatii ayyaana irreechaa ifatti mormuu isaanii waliin wal qabatee ta'uunis ibsamee jira. Isaan malees namoonni 300 ol hidhamuu jiraattonni dubbatanii. Walgayii qondaaltonni Oppiidiyoo godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti humnoota waraana wayyaaneetti dhimma ba'uun dirqamaan uummata magaalaa Incinnii walitti qaban irratti nuyis gaaffii qabna jechuun jiraattonni magaalaa Mugar mormii kaasuudhaan walgayicha seenuudhaan gaaffiiwwan jajjaboo gaafachuun isaanii himame. Hanga dargaggoota keenya mana hidhaa keessaa gadi lakkistanitti gaaffii fi mormii keenya itti fufna jechuun gootummaan qondaaltota kanneenitti dubbachuu isaanis hirmaataan waltajjii kanaa dubbateera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu keessatti labsii yeroo muddamaa waliin wal qabatee humnoonni waraana wayyaanee lammiilee nagaa akka bineensa bosonaatti adamsaa fi hidhaa jiraachuu isaanii qeerroon aanaa kana irraa dubbisne OMN'tti himee jira. Humnoonni waraanaa naannoo kana buufatanii jiranis manneen jiraattotaa sakatta'aatti akka jiranis namni kun himeera. Godina Arsii aanaa Muunessaa gandoota garagaraa keessaa namoonni 50 ol qabamanii turan guyyaa har'aa gara mooraa leenjii waraana xollaayitti fudhatamuu jiraattonni dubbatanii. Namoonni hangi tokko ammayyuu waajjira buufata poolisii magaalaa Qarsaa keessatti rakkataa yommuu jiran namoota hidhuun ammas jabinaan itti fufee jiraachuun dubbatame. Ayyeen daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma booda oduu bal'inaan hanga walitti deebinuutti turtii gaarii isiniif hawwina. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan gaggabaaboo kanneen dhiyeessuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet ganda Rukeechaa Boqqorree keessatti sabboonaan ilma Oromoo agaazii tokko ajjeesee tokko immoo madeessuu isaa maddeen keenya himanii jiru. Namni kun jalaa miliqanii baanis haadha warraa isaaniidha shakkii jedhuun dubartii tokko rasaasaan yommuu rukkutan kan biroo tokko immoo mana hidhaatti sarbaa jiraachuu isaanii jiraattonni dubbatanii.
haaluma wal fakkaatuun achuma magaalaa Doonitti loltoonni Agaazii sanbata darbe dargaggoo Abbittii Dachaasaa ajjeesuun duratti obbolaawwan sagantaa tumsa OMN fi marii uummataa kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN obbo Jawaar Mohammadii fi Dr. Obsaa Hassan kallattiin kan hirmaatan ta'uunis beekameera. Kana malees hawaasni Oromoo magaalota Brooks, Edmonton, Calgary, Fort McMurray, Grand Prairie, Lethbridge, Red Deer, Regina fi Saskatoon keessa jiraattan akka qoodarraa fudhattan addatti affeeramtaniittu. Maarree kottaa haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti waloon mari'ataa miidiyaa walabaa OMN tumsaa koree qindeessituu sagantichaa Calgary, Alberta, Canada. warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan Hawaasa Oromoo Kaanaadaa magaalaa Calgary, Albertaa fi naannawaa ishee jiraattan mara waldaan dargaggoota Oromoo Calgary fi koreen deeggarsa uummataa OMN deeggarsa waldaa hawaasa Oromoo Calgarytiin magaalaa Calgary, Albertaatti sadaasa 5 bara 2016 waaree booda sa'a lamarraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti marii uummataa qopheessanii kabajaan isin affeeraniiru. Teessoon Ramadaa Plaza 351526 Street NE Calgary, Alberta, Canada. odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa quunnamuu dandeessu.